Any comfortable life and feel contact when do she when learning this global college? Okay, aku dulu sini deh, maka aku Muhammadin jedhama. YouTube channel kana share like godhu dagatina. Maali lo jettan YouTube kun by YouTube bashannasiiso qophile garagara waan qabuuf like share godhu dagatina. Maamila keenya ta'a isin jenna. Nuti barattoota margitan kana YouTube global guyyaa sagantaa adda guyyaa gammachuu kanarratti argamuudhaan namoota baay'eedhaaf tarbiyyee jirra. Tarbii kanallee chaanaalii keenya like share godhuudhaan laaluu dandeessu. Baga gammaddes hin jenna baga guyyaa gammachuu keetis si ga'e. Jalqaba gaaffii si gaafannaa baga gara YouTube keenyatti baga nagaan dhuftes hin jecha hordoftoota keenyaaf maqaa kee iddoo bakka dhufte hundaayyuu nutti himi hordoftoota keenya duraadhu. Hojja maqaan kee? Ani obbo Yaasin Kadir jedhama. First of all, I feel would like my brother like today's congratulations. So I ask one question depending on that your interest, like good thing. Do you have obstacle when start from this learning in B2 Global College? Do you have obstacle? No, clear. Yo, that person that is actually nice. You just nothing possible. You simply nothing. Okay. Orang pandai dupa waktu. Rakkoon hin jiru. Rakkoon na mudate hin jiru. Qarqaarsa kallattii kamiinuu barsiisallee nu godha waan ta'eef rakkoo jiru. Muriin qabdaa miti? Barbaade. Qana'uu irraa gaafa na shaate. Rakkoon na mudate hin jiru. Okay. How do you like for teachers of the teaching in this global college? Do you have, for example, let me ask me one teachers do you like more? Barsiisa keessa galate sirriitti jaallattu keessa. Sirriitti galateeffadhu keessa barsiisaa basu. Baay'ee giddu koon galateeffadha. Oh my God, that's thank you very much. Thank you, teacher. Thank you for our interview. Baga gammadde baga guyyaa gammachuu keetis ga'e baga sin jennaa obboleettii teenya keessummaa YouTube Bire ta'uu keetinis sa'aatii keeffittee kan nuuf dhufte baay'ee galatoomsin jennaa eessaa akka dhufte maqaa kee nuuf ibsitaa hordoftoota keenyaan si gaafa. Kanan dhufe Adaamaadha. Maqaan kee jedhameetu Nuuraa jedhama. Banna ada. Okay. Ash. Gana sama anda mencana sana necana air kone gaaffii si gaafata. Kaza deebisan sirata yoo deebiste. Ya, kau tu bagai ni. Kaza shilmaata qabda jechuudha. Ash. Jalqab si gaafatu kan. Okay, Andy. Jalqab si. Ash dabi jalqab ka. Awana. Ay, okay. Ash gaafatu asait. Anaga warawi na warawa. Waraaba sumaan. Ash. Baga guyyaa kanaan si ga'e baga gammadde sin jecha gaaffii si gaafannaa interview si gaafannu keessaa nuuf deebista. Baga guyyaa gammachuu keetiin geessisin jennee irra deebisin jennaa sa'aatii kee fudhattee yeroo kee nu kennite pireezidii YouTube irratti affeerramuu keetiif galatoomsin jecha maqaan. Okay, first of all, I feel would like for today congratulations, you're my sister, and congrats for all today's. Let me introduce myself. My name is Simbona. I took that contact with you today. What's your name? What the is? Comfortable life and feel contact when do you see when learning this global college? This global college. Good now. Getting to work out. Now. Okay. Namoota hedduu sin arganna. Okay, finally, thank you very much. But grateful attention. Now good congratulations for Marcela. Thank you. YouTube irratti nu argatta shi. Okay, amma geessin jecha keessummaa YouTube Bire ta'uu keetis galatoomsin jenna maqaa hordoftoota keenyaan maqaa kee nuuf ibsita. Eessaaftee maqaa kee mee hordoftoota keenyaan dubbadhu. Maqaan kiyya Birqee Addunyaa Nagahuun jedhama. Kolleejjii Biiftuu Global keessatti deebi'uudhaan faamaatii barbaadu eebbifame. Gaarraa kana baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahameera.
እሺ ጋላቶሜ Okay, first of all, I feel with like that teacher for today. Congratulations. Do you know to be that where you come, the place where I'm learning from me then? Yes. ኦኬ Okay, where you come? And firstly, introduce yourself. What's your name? My name is Bire. Come. I came from Salah. I came from Salah. I learned English. እሺ Okay, finally, do you have any comfortable life? Where do you went to live and learn in this college? Do you have any obstacles? When do you have will come now? And when do you have not? Impossible. Obstacle at the man. I want to move that man. But all are good, man. ረኮን ጋር በቃ ወረም ፋንሰደስ እሺ mana barumsaa kana keessatti barachuu jalqabeerra rakkoon na mudate qorumsa irratti qorumsa soos irratti baay'ee deddeebi'ee rakkoon baay'ee na qunnamee ture garuu naaf saaqqeera fudhateera. Okay, finally, thank you very much. Congratulations. ኦኬ ዩቲዩብ ይራት ነው ነው ዶክተር ለቻ ዩቲዩብ ፕሬዝ ድረስ ከዛሽ ሲከደ እሺ